Baga nagaan gara chaanaalii Dreamersiitti nagaan dhuftan. Bakki kun bakka abjuu fi karoora keessan itti dhugoomsitanidha. Chaanaalii kana irratti barnoota, motivational speech yookiin kakaa'umsa, yaada haaraa isiniif qooduuf ni carraaqna. Nuti isin kakaasuuf yookiin deeggarsa isin barbaachisu isiniif kennu akkasumas abjuu keessan dhugoomsuuf gorsaa fi deeggarsa isiniif ni kennina. Nu wajjin carraaquun bakka barbaadame yookiin kaayyoo fi hawwii keessaniif keenya wajjin haa dhugoomsinu. Kun immoo kaayyoon chaanaalii kanaa barattoota kutaa 9 jiraniif kanneen Oromiyaa keessa jiran kanneen afaan Oromoo dubbachuu danda'an afaan Oromootiin ibsa gahaa ta'e kennuuf qophii barbaachisu hunda xumurree bara haaraatti barnoota keenya seeraan kan eegalu ta'a. Kanaaf wanti isinirraa eegamu chaanaalii kana seentanii subscribe tolchuun, like tolchuun, namoota hedduuf share godhuudhaan cinaa dhaabbattanii akka nu deeggartan. Isin kaayyoo keessan dhugoomsuus qophiiwwan barbaachisaa ta'an gaaffileewwan adda addaa, gaaffii shaakalaa, qormaatawwan adda addaa bakka jiraniif wajjin hojjechuun akkasuma gilgaalota hunda wajjin shaakaluun isiniif ibsa gahaa ta'e kennuun kan waliin dabarsinu ta'a. Kanaaf wanti isinirraa eegamu sirriitti nu hordofuun, subscribe tolchuun, dubbisaa fi wanta isinirraa eegamu hundaa akka tolchitan. Your journey starts from here. Kanaafu gara fuulduraatti yuunivarsiitiiwwan jiran deemtanii join tolchuuf kutaa 9 irraa kaasanii intiraansiidhaaf qophaa'uu qabdu. Kanaaf wanti isinirraa eegamu barnoota keessan sirnaan hordofuun, yeroo keessanitti fayyadamuun akkasumas wanti isinirraa eegamu hunda tolchuudhaan kaayyoo keessan galma geessisuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf wanti galma gahuu irraa isin hambisu hin jiru. Jabaadhaa, sirnaan dubbisaa, barnoota keessan sirriitti qayyabadhaa, yeroo keessan sirriitti fayyadamaa dhaamsa keenya. Gara fuulduraatti kutaa 9 fi barnoota saabjektiiwwan jiran hunda kan waliif ibsaa, wal barsiisaa akkasumas yaada keessan gosa raaffataa waan isin barbaachisu isin tolchuuf kan carraan ta'e. Kanaaf jabaadhaa, barnoota keessan sirriitti hordofaa, yaada keessan sammuu keessan qopheessuun ni danda'a jechuudhaan I can do jechuudhaan akka qopheessitanuu dhaamsa kenna. Subscribe, share tolchuu immoo hin dagatinaa. Yeroo gaarii qabaadhaa.